Yoya, baganagan duftan, channel kenya, subscribe gochuun dagatina. Wantoota haaraa argu argachuudhaaf bilbila fakkaatusan yeroo irratti cuqaaftan waa baay'ee argattu. Akkuma beekamutti guyyaa haddaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa fi akkuma kanaan keessa dhimma hayyoota keenya kan guyyaa isaanii yookiin immoo ni bahan jennee uummanni Oromoo eeguu irratti waan baay'ee waan dubbannu qabna. Waan baay'ee kan dubbannu keessa guyyaa har'aa keessa dhimma Jawaar Mohammad yookiin immoo Jawaar Mohammad ni baha jechuun namoonni hedduun qalbii fi yookiin gurra ho'aa fi akkuma kanaan hamilee guddaan eegates jira. Qofaa miti akkuma beekamutti hawaasni Oromoo guutuu fi akkuma kanaan maatiin isaanis hedduu akka eegaa jiran ni beekan. Haa ta'u ilmaan Oromoo of eeggannoo yookiin immoo Jawaar Mohammad gochuuf deeman kanarratti maal fakkaata? Qeerroon keenya hagam wal ijaarree jirra, hangam immoo qeerroon waan kanarratti keessumaaniyyuu dhimma Jawaar Mohammad kanatti waan baay'ee nama yaaddeessu. Nafxanyaan maal qopheeffattee yookiin immoo tuyyuu akkuma beekamu dhimma Jawaar Mohammad baasuu irratti guyyaa dheengaddaa Bahar Daaritti mari'achuun isaanii ni beekama. Bahar Daaritti mee waan baay'ee nama qaanyeessu. Waan baay'ee nama qaanyeessu keessaa dhimma Jawaar Mohammad mari'achuuf Bahar Daar deemanii Bahar Daaritti biltsiqinnaan teessee walgahii teessee Jawaar Mohammad hiinus maalirraa arganne hindus maal nu godha waan jedhuuf ammaa kana keessumaaniyyuu niitoorkii Jawaar Mohammad qabu hunda qeerroo fi qarree mana hidhaatti guuranii yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiran ni beena. Kan achi buutee isaanii dhabamsiisanii kan ajjeesanii yeroo ammaa kana biyyattiin tun akkuma Jawaar Mohammad jedhetti rakkoo hamaaf saaxilamtee jirti jechuudha. Garuu qeerroof qarreen keenya akkuma arginu akkuma argaa jirtan kanatti rakkoo kana furuuf yookiin ammoo hayyoonni keenya kan biyya alaa keessa jiran kan biyya keessa jiran hangam tattaafataa jiran. Gaafa Jawaar Mohammad biyya alaa yookiin ammoo tuyyuu biyya ormaatirraa qabsoo kana geggeessu namni hunduu huu jedhee hayyuun beekaan wallaalaan hundi Jawaariin wajjin hojjechaa ture. Garuu gaafa Jawaar hidhamirraa eegalee hanga har'aatti hoogganni tokkollee as bahee qeerroo walitti qabuu yookiin qeerroo mataa wali hidhuu dadhabe. Kana jechuun abbaan qeerroo yookiin Jawaar Mohammad hadda gaafa hidhamee hoggaa tokko fooyif biyya san keessatti dachee Oromiyaa keessatti hidhamee jiru kanatti ilmaan Oromoo har'a immoo gaafa inni hin baha jedhamu namni hundi gurra qaree caqasaa jirra. Jawaar Mohammad bahee haa jennu, bahee ala jira haa jennu. Gaafa Jawaar Mohammad bahee faayidaan Jawaar Mohammad fidu maali? Rakkoon Jawaar Mohammad dhuftu maali? Hangam immoo Jawaar Mohammad kaleessa gaafa biyya Oromaatii galu qeerroo fi rabbii kiyya qofa abdadhaa jedhe. Qeerroon achi buuteen isii miila bakar waaree taatee jirti. Qeerroon Jawaar Mohammad abdate sun achi buutee miila bakar waaree taatee jirti. Dhugaa walitti himnaa jechuun qeerroo yoo jedhu ana si ishee isa jechuun. Hundi keenya achi buutee taatee jirti jechuudha. Keessaan qeerroon Oromiyaa Jawaar Mohammad abdate suni jechuudha. Kana jechuun qeerroonis waa malee hin banne, jaalandittees hin banne. Qeerroon rakkattee kun hidhamtee kun ka dubbatte. Qeerroon dubbate hidhamee, ka dhoffate qabamee, gowwaan bitamee, wallaalaan sobamee ammaa kana qeerroo biyya keessaa battansanii jiranii jechuudha. Qeerroon ammallee hirrafe malee yookiin hirriphe malee hin banne. Kanaaf ammallee wal kaasaa Jawaariin eeggadha. Jawaar diina amma gaafa gabbahe diina sadi qaba. Jawaar gaafa gabbahe diina sadi qaba. Irra sinii deebi'a waan kana. Diinni sadiin inni qabu keessaa Jawaar Mohammad tokko mootummaa isa hiiketu Jawaariif diina. Lama Oromoo Jawaariin jibbitutu isaaf diina. Oromoo taatee Oromoo Jawaariin jibbitutu isaaf diina. Sadi ummata nafxanyaattu Jawaariif diina. Kanaaf diinota kanneen ammoo akkamiin eeguu qabna? Hayyoonni keenya kan biyya alaa jirtan lubbuu Jawaariitiif waan gochaa jirtan maali? Mee as qaba. Jawaar gaafa bahe waan kana godhuu fi qabna waan jettanii lafa kaattan. Mee ummataan gaha, mee qeerroon gaha.
maaliif teessanii Jawaar gabba'uuf teessan? Hayyuu jechuun mil'uu hangafa ummataati. Mee qeerroo fi qarree waa jechuunis mee isin hayyoonni maal gootanii? Mee maal gochaa jirtanii? Mee Jawaar maal rabbayaa jira? Istiraajetiin Jawaar rabbayaa jiru kun maali? Karoorri jarri karoorfatte maali? Beekuun dandeettan kun kan bilchiginnaati. Garuu waan kana keessatti hayyoonni keenya maal godhuu qabna? Qeerroo irraa akkamitti ijaaruu fi qabna? Qeerroon isa maal godhuu qabdi? Mootummaa kanarraa akkam godhuu qabdi? Jawaar iddoon qursuma isaatu maal ta'uu qaba? Tokko kana iddoon qursuma isaa maal ta'uu qaba? Akka duraanitti mootummaa kun viillaa kireessee fi yookiin viillaa keessa jiraachuu danda'a. Sikuriitii godhuu fi danda'a. Yoo mootummaan sikuriitii hin gooneef nama caammaa xaragutu Jawaar miidhuu danda'amu hin miidhuu jettanii yaaddanii beektu. Yoo yaaddan waan yaaddanii irra geettan waan ummataan mari'attanii marii keessan qabdan mee ummataan gaha? Mee maal irra hojjettanii jirtan? Mee maal irra hojjetaatis jirtan? Hayyoonni Oromoo, firri Oromoo, hayyuun Oromoo yoo jedhu ammallee irra deebi'e. Hayyuun Oromoo yoo jedhu horra abbaa garaatii fi horra abbaa malaatii miti. Oromoo keessa hayyuun sadii jira. Tokko horra abbaa garaa, tokko horra abbaa malaa, tokko horra abbaa qabsooti. Abbaan qabsoo dhugatti qabsoo ofiitti miidhamaa jiru ilma hiyyeessaa yookiin ammoo ummata nagahaa hawaasa jechuudha. Hayyoonni asirra jirtu hundi kijibdoota. Hayyoonni asirra jirtan hundi kijibdoota. Akkami kijibdoota? Harraagessi tokko gaafa raqa arge hiyyoo akkisaa jedhe. Gaafa waan argin ofii nyaachaa oolaa jedhe. Akkuma kana hayyoonni tun gaafa waa argite qofa kaaku jetti. Gaafa kan achi buuteen jara miila bakar waa yaarati. Achi buuteen jara. Mee eessa jirti hayyoonni tuni? Mee hayyoonni yookiin hayyuu jettu sun eessa jirani? Mee istiraajetii takka maaliif baasuu didani? Tarsiimoo takka qeerroof maal baasuu didani? Dhimma Jawaar irra maal gochaa jiran? Zim jedhanii ilaalan. Zim jedhanii dalagachaa jiran. Kun riyaala, kun doolaara, kun maalii ofii dalagachaa jira jechuudha. Yaa Oromoo. Dhugaa olii yoo himne kallattiin tun galma qabsoo nu geessiti yoo jenne, galma bilisummaa nu geessiti yoo jenne, yoo ilmaan hiyyeessaa dhumuu taate malee, ilmaan hiyyeessaa dhumuu yoo taate malee, galma qabsoollee galma bilisummaallee waan nuun geettu hin fakkaattu. Galma bilisummaa gahuuf aarsaa kafalamuu qabu Oromoo yoo kafale malee galma bilisummaa sanillee gahuun ni ulfaata. Waan malee isiniin jenne Oromoo. Galmi bilisummaa aarsaa nama kafalchiisa. Oromoon aarsaa garan taane kafalaa jirti malee kara dhugaatti kafalaa hin jirtu. Yoo kana jedhu ilmaan hiyyeessaa dhiiga isaaniitiin taphatu malee naggaadhaan qabsoo kana keessa naggaadhaantu jira. Jawaar Mohammad yoo waa dubbatu chirchaaroo hin gurguramnu chirchaaroo jumlaa malee jedha. Warra chirchaarootti qeerroo kana gurguruuf tattaafatutu mul'atammaa kana hayyoota teenna keessa. Piliis chirchaaroon ummata keenya baasaan jiru. Jumlatti ummata keenyaas qaba. Oromoon hin du'a hin boo'u hin rakkata malee Oromoo booyu Oromoo rakkatu Oromoo du'a labsu malee ammaa kana mootummaaleen addunyaa kan taa'aa jirtu dhaggeeffadhaa. Yookiin Oromoo waraanatti oofamee Oromoon hundi akka Tigraayitti lole biyya tana bilisoomsu. Yookiin ilmaan hiyyeessaatiin dhiigaan taphachuu haa dhiifnu. Dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin taphachuu yookiin haa dhiifnu. Yookiin waan jiru hundi ilmaan Oromoo hundi hidhatee gabbahee lolatti qajeelee akka naannoo Tigraay kanatti biyya ofiitiif haa wareegamu.
seenaan isa yaadata. Seenaan isa yaadata. Kanaan alatti ilmaan hiyyeessaatiin hin taphatina. Ilmaan hiyyeessaa bakka sadiitti dhumaa jirti. Tokko maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin bilisiqinnaan shaneedha. Shanee deeggarta jechuun ajjeesaa jirti. Lama ilmi hiyyeessaa saniinis gaafa waa jedhu kanaanis gaafa waa jedhu waraana adda bilisummaa Oromoos diina yookiin ammoo bilisiqinnaadha jedhee ajjeesaa jira. Sadi warroonni as keessatti siyaasaa biizinasaaf jedhee ummata keenya dabarsee kennee ilma nagahaa waan aarii walirraa qabuuf jecha dabarsee wal kenne wal ajjeesisaa jirutu jira. Yoo kana isiniin jedhu nama paartii bilisiqinnaalleen deeggarre nama waraana adda bilisummaa Oromoolleen deeggarre akka hawaasa tokkootti nama jiraatu waan aarii sirraa qabuuf jecha kaadireen bilisiqinnaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggara jechuun ummata keenya ajjeesisaa jiran. Please naggaadidhanis akka kisaartu. Lama qabsoon teenya biyya teenya bilisoomsuu yoo barbaanne kallattii waraana adda bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbannee waraana adda bilisummaa wajjin taane waraana adda bilisummaatiin waliin makamnee ummanni Oromoo guutuun hidhatee dubartii dhiira jaarsa jaartii osoo hin jenne biyya keenya bilisoomfachuu dandeenya. Jawaar gabbaheefillee falli kana malee hin jiru. Jawaar taa'eefillee falli kana malee hin jiru. Ummanni Oromoo yoo kanan ta'inis lubbuu Jawaariitiifis ammas dhimma akka Haacaaluu Hundeessaa akka lubbuu Haacaaluu Hundeessaatti galaafachuuf deemaa jirra na fakkaata. Lubbuun Jawaar Mahammad lubbuun Haacaaluu Hundeessaa dhimma siyaasaa Oromoof Oromiyaa irratti wareegamuun baay'ee ulfaata. Haacaaluu Hundeessaa nadaamaa yookiin madaa hoggaa dhibbattis hoggaa kamittis hanga lubbuun jirru hanga dhala keenyaatti waan bilisiqinnaan nu goote waan abiyyiin nu godhe kan ittiin yaadan. Ammoo dhimma Jawaar Mahammad kanattis akka salphatti hin laalina. Oromoon gaafa wanti tokko irra gahe malee hin beekattu yookiin hin iyyitu. Jawaar Mahammadiif shaamaa qabsiisuu booyuu iyyaa ooluu irra dursinee yoo dubbanne akkaan gaarii. Jawaar Mahammadiif an har'a dubbadha boru hin dubbadhu. Jawaar Mahammad jiraatus akka rabbiitiif malee akka qeerroo yookiin akka ilmaan Oromootiif hin jiraata jedhees hin tilmaamu. Garuu akka rabbiitiif jiraachuu mala yoo du'ellee ammoo osoon eenyuun dubbatin dursee dubbadha. Viidiyoo kana namoonni dhageessan walii daddabarsa. Jawaar Mahammad eeggachuun qeerroo Oromoo irraa yeroon kun barbaachisa. Akkamitti eenna maal godhuu qabna ammoo kan jedhu kan mariisisu kan waliif fidu qeerroo barbaachisu kan gurmeessu ammas falli jiru Jawaar Mahammad eeguuf biyyi keenya yoo bilisoomte qofa. Kallattiin bilisummaa chirchaaroon deemnee osoo hin taane akkuma beekamutti ummanni keenya qabsoo ofitti diriiree hidhatee istiraateejii hundaan yoo dalagame qofa. Kanaaf ummanni keenya ammallee irra deddeebi'ee kasinii himu Jawaar Mahammad eeggachuuf ummanni keenya qeerroon keenya hangam ijaaramee hangam quba wal qabna waan jedhuudha. Kanaaf ammoo ammas guyyaan Jawaar Mahammad bahu yoo beekamuu dhabes akka bahutti tilmaamamee harkaa qaba. Qeerroon of eeggannoo guddaa gochuun murteessaadha. Kanaaf ammoo hayyoonni Oromoo bakka jirtanii yeroon gabbaatanii tarsiimoo qeerroof keettan amma jedheetiin xumura. Kanaaf namni hangammaatti si wajjin ture ana obboleessa keessan Riyaad Bashir ulfaadhaa horaa bulaa deebanam Oromiyaa Miidiyaa.